Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sina qaqqabu jenna. Akkam jirtu. Itoophiyaa keessatti uffata humnoonni nageenyaa mootummaa federaalaa fi naannolee uffatan uffachuudhaan nama ajjeesaa salfii suuraa ka'uunii fi viidiyoo of waraabuun waan barame ta'aa dhufeera. Biyya mootummaa fi seerri keessa jiru kana keessatti gochi seeraalummaa akkanaa qaamota seera kabachiisaniif nageenya lammiilee eegsisaniin raawwatamuun isaa ammoo taatee nama ajaa'ibsiisuu fi garaa nama gubudha. Baatii muraasa dura suur-sagalee suukanneessaa humnoonni nageenyaa mootummaa uffata waraanaa uffatan namoota nagaa lama harki isaanii dugda duubaan hidhamee fi gara duubaatti galagalan mataa isaaniirra rasaasaan yeroo rukutan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti mul'ateera. Humnoonni nageenyaa ajjeechaa kana keessatti hirmaatan uffata humna addaa naannoo Sidaamaa uffachuun mul'atu. Haa ta'u malee naannoon Sidaamaa humnoonni nageenya naannichaa gocha kana hin raawwanne jedhee waakkata. Taateewwan humnoonni tikaa mootummaa utuu viidiyoof waraabaa jiranii ajjeechaa raawwatan waggoota darban keessa haala waraana kutaa kaaba biyyittii fi walitti bu'iinsa biroo kutaalee biyyittii garaa garaa keessatti mul'atu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun ni himama. Keessattuu ilmaan Oromoo naannoo Oromiyaa fi naannoo biroo keessa jiraatan irratti sababa Oromoo ta'aniif qofa sabummaan qoodamanii gochi ajjeechaa suukanneessaa ta'e akkasii isaan irratti raawwata kanneen jedhanillee hedduudha. Gochi akkasii kun inumaayyuu yeroo ormi mootummaa Dr. Abiyyiitiin mootummaa Oromooti jedhan kanatti. Akkasumas waan akka Oromoon naannoo isaarraa ala naannoo biraa dhaqee aangoo qabatee fi lafa ormaa to'achuun qabeenya isaanii saamuutti jiruu fakkeessuun maqaa abbaa darabee yookaan taranyaa jedhu wayita Oromootti maxxansan kanatti. Ilmaan Oromoo garuu humnootuma nageenyaaf lukeen mootummaa kan ormi mootummaa Oromoodha jedhuutiin badii tokko malee badii qabaatanis murtee seeraatiin ala haleellaa samiirraa fi lafoon raawwatamaniin qe'ee isaanii irratti ajjeefamaa jiru. Naannolee biroo keessatti sababa Oromoo ta'aniif qofa bara mootummaan taayitaa irra jiru kun kan Oromooti jedhamutti gochi wal fakkaatu isaan irratti raawwachaa jira. Sanumaayyuu jiraatti gubachaa akka bineensaa morma gorraamaa gogaan irraa duguugamaa ajjeefama. Sanumaa warri ajjeesaniif gocha suukanneessoo akkanaa raawwatan ammoo suura ofiin of kaasaa viidiyoof waraabaa miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodu. Garuu biyya Itoophiyaa uummata miliyoona 100 fi miliyoona 20tti lakkaa'amu qabdi jedhamtu kana keessa mootummaanis ta'e seerri jira. Mootummaanis seerris kan jiru yoo ta'e qaamni seera kabachiisu kun namoota kana seeratti dhiyeessee seeraan akkatti gaafataman maaliif hin goone gaaffilee jedhaniif kanneen biroo kaasuun dirqama. Qophii keenya kanaan gochawwan ajjeechaa yeroo raawwatamanitti viidiyoodhaan waraabaman qofa haa ilaallu. Akkanaan qindeessineerra. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Baatii caamsaa bara 2021tti ture. Lixa Oromiyaa keessatti miseensoti humna addaa Oromiyaa uummata fuulduratti dargaggoo tokko kan ajjeesan. Suur-sagaleen ajjeechaa humnoota nageenyaa mootummaan raawwates fuula feesbuukii irra naanna'e hedduus dheekkamsiise. Viidiyoo kana kan maxxanse waajjira mootummaas ture. Taateen kun egaa ajjeechaa suukanneessaa magaalaa Dambidoollootti raawwatamedha. Kibxata caamsaa 11 bara 2021tti ture. Dargaggeessi Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu lixa Oromiyaa magaalaa Dambidoolloo keessatti miseensota humna addaa Oromiyaatiin uummata fuulduratti kan ajjeefame. Suur-sagalee fuula feesbuukii biiroo koominikeeshinii magaalaa Dambidoolloo irratti maxxanfame irratti Amaanu'eel reebamaa ani miseensa abbaa torbeeti waan ani hojjedhe hin godhinaa anarraa baradhaa jechuun sagalee ol kaasee akka dubbatu yeroo taasifamu mul'ata. Bulchiinsi magaalittii tarkaanfiiwwan miseensa abbaa torbee irratti fudhatame ta'uu ibsees ture. Erga Amaanu'eel ajjeefame booda humnoonni tikaa maatii isaa fi namoota gadda isaanii irratti isaan jajjabeessuuf mana isaaniitti argaman hiraarsaa akka turanillee gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasumas obboleettii Amaanu'eel ganna 6 kan taate Qananii Wandimmuu dabalatee namoonni gaddarra turan lakkoobsaan gara 35 ta'an to'annoo jala ooluunii fi boodar sa'aatii dheeraaf
erga hidhamanii booda gadhiifaman. Firri dhiyoo Amaanu'eel tokko yeroo akka himetti guyyaa Amaanu'eel ajjeefame sanatti maatiin Amaanu'eel humnoota nageenyaan reebamaniis turan. Hoogganaan biiroo nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa yeroo sanaa Tasammaa Waariyoo Amaanu'eel seeratti dhiyaachuu baatus yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'uu isaa hime. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa immoo taatee ajjeechaa seeraan alaa jedhee waamuun balaaleffachuun qorannoon akka gaggeeffamuu fi itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafatees ture. Garuu hanga sagantaa kana qopheessinetti namoonni gocha ajjeechaa kana raawwatan hanga ammaatti itti gaafatamuu isaanii wanti jedhame hin jiru. Dhimma yakka raawwatameen itti gaafatamummaan dhabamuu irratti qondaaltota biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii naannichaa dubbisuun deebii argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Qabxiin inni lammaffaa immoo ajjeechaa jumlaa Gaambeellaatti raawwatedha. Waxabajjii 16 bara 2022 suur-sagaleen magaalaa Gaambeellaa keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo Gaambeellaa namoota harki isaanii dugda duubaan hidhame irratti irra deddeebiin yeroo dhukaasan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa oole. Guyyaa lama dura jechuunis waxabajjii 14 bara 2022 humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa magaalittii keessatti duula waraanaa geggeessaa jiraachuu isaanii beeksisaniis ture. Magaalittiis yeroo muraasaaf to'atanii akka turan illee ni yaadatama. Kanas hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa ifoomsuun isaas ni beekama. Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa yeroos akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu barbaacha sakatta'insa gaggeessaa kan turan yoo ta'u, humnoonni nageenyaa mootummaa kunneen nama isaan irraa baqate dhiirota rifeensa isaanii guddisanii fi kanneen afaan Amaaraa yookaan Gaambeellaa dubbachuu hin dandeenye keessattuu warra afaan Oromoo dubbatan rasaasaan rukutaa turanii jedhu. Baatii fulbaana bara 2022 keessa koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa baaseen yoo xiqqaate namoonni nagaa 50 kanneen loltoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamuu fi meeshaa waraanaa mana isaanii keessatti dhoksaniiru jedhamanii shakkamanii fi himataman humnoota nageenya mootummaatiin ajjeefamaniiru jedhe. Namoota miidhaman keessaa dubartootaa fi namoota dhukkubsattoota sammuu keessattis argamu. Dabalataanis yoo xiqqaate namoonni 25 miidhaa salphaa fi ulfaataa keessummeessuu fi namoonni hedduun reebamanii dararamuu koomishinichi ibsa yeroos baaseen ifoomsees ture. Maatiin namoota du'aniis reeffa firoota isaanii dhorkamuu fi reeffi namoota nagaa humnoota nageenyaa mootummaa naannichaatiin ajjeefamanis humna addaa naannichaa fi poolisii idileetiin walitti qabamuun konkolaataa fe'umsaatti fe'amuun bakka hin beekamnetti geeffamee jumlaan awwaalamuu isaas jiraattonni himanii ture. Ajjeechaa jumlaa gaddisiisaa Gaambeellaatti raawwatameen baatii 9 booda bitootessa 24 bara 2023 koomishiniin poolisii naannichaa akka beeksisetti qondaallii fi hooggantoonni siviilii 13 dhiittaa mirga namoomaa taatee waxabajjii 14 bara 2022 raawwatameen shakkaman qorannoon hanga gaggeeffamutti to'annoo jala ooluu isaanii beeksise. Ebila 3 bara 2023 itti aanaa koomishinara koomishinii poolisii naannoo Gaambeellaa duraanii kan ta'e Tuut Koor taatee waxabajjii 14 hanga 16tti raawwatame irratti poolisoonni lammiilee nagaa akka ajjeesan ajaja kennuun shakkamee mana murtiitti dhiyaate. Itti aanaan hoogganaa poolisii duraanii kun lammiilee nagaa miseensota garee finciltootaaf odeeffannoo kennuun shakkaman akka ajjeefaman ajajuun himatame. Yeroo humnoonni poolisii namoota nagaa ajjeesaa turan sanatti itti aanaan koomishinaraa isaan dhaabuu qaba ture. Kana caalaa qindeessee callisee dabarseera jechuun poolisiin qorataa dhaddacha irratti hime. Haa ta'u malee hanga gabaasni kun qindaa'etti adeemsa mana murtii itti aanu ilaalchisee wanti ifatti ibsame hin jiru. Taateen ajjeechaa fi gocha suukanneessaa viidiyoon waraabamanii miidiyaalee hawaasummaa irratti irra deddeebi'amanii kan qoodaman naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromooti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11 bara 2013 lola Axaayyee fi naannawa isheetti mudateen namoonni hedduun buufata fayyaa Sanbateetti yaalaaf geeffamaa turan. Namoota kunneen keessaa immoo 2 miidhaan isaanii yaala cimaa waan barbaachisuuf gara hospitaalaatti erguun dirqama ture. Kanaafis namooti kunneen gara hospitaala dhuunfaa Yifaat jedhamu kan magaalaa Shawaa Roobititti akka ergamaniif murtaa'e. Yeroo rifariin gara Shawaa Roobititti barreeffameefiitti uummanni sodaa rakkoon nurra gahaa jedhu qaba ture. Haa ta'u malee dhiibbaa qaama mootummaa fi ogeessota fayyaa miidhaan namoota kanarra qaqqabe cimaa ta'uu isaatiin yaala fooyya'aa argachuu qabu jedhaniitiin garas akka deeman ta'e. Kanaafis ambulaansii lamaan alatti poolisoota konkolaataa tokko wajjin ergaman. Maarreen egaa taateen suukkanneessaa sun erga hospitaala Yifaat ga'aniin booda isaan mudate. Yeroo miidhamtoonni ambulaansii lamaa fi konkolaataa poolisii tokkoon hospitaala Yifaat ga'an narsoota muraasa malee dooktaroonni hospitaalichaa hin jiran. Narsoonnis namoota miidhamtoota kanaa waliin gara hospitaala Yifaatitti imalaniin hospitaala biraa geessaa isaaniin jedhan. Yeroo isaan hospitaalichaa ba'uuf jiranitti karaan itti cufamee achuma keessatti ugguraman. Humni addaa naannoo Amaaraa dhufee isaan marse. Meeshaa itti nyaachifatanii jennaan nama nagaa ta'uu isaanii itti himan. Kana gidduutti ajajaan poolisii magaalichaa dhufee dooktaroota sodaachistanii yaala argachaa jirtu isaaniin jedhe. Sana booda doorsisatu itti fufe. Dargaggoonni kanneen jalqaba isaan ugguran ambulaansii irratti xiyyeeffatan. Namoonni ambulaansii lama keessa turan kanneen yaalaaf dhufan namni 2 fi kanneen yaalchisuuf faana dhufan namoonni 6 walumaa galatti namoonni 8 mooraa hospitaala Yifaat keessatti haala suukkanneessaan ajjeefaman. Maatiin reeffa isaanii akka hin fudhanne dhorkamanii guyyaa 4 booda ture kan kennameef.